meeshaalee mana keenyaa hunda isaa sirrii bunaa irraa eegalee akkasumas dizaayinii fi kalariileen jijjiiramaa dhufa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anshamaa akka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota akkuma asitti argitan inni kuni ka ittoo yookiin ka waxiiti baay'ee xiqqaa kan tahe asitti awwaarallee yoo itti dhahe garuu ammoo bareedinni isaa hin dhokatu sarviisii qaba. Kuno dizaayinii adda addaatiin inni kun ammoo isarra jira wallee nama qaba. Akkuma asitti argitan inni kuni kanarra jabaadha jechuudha. Argitanii wal xiqqaadha kun jabaadha. Namoonni hedduun qarshii isaa naannii jettan qarshii isaa adda bituun tokko isaatiin himaa jira. Kunoo asitti illee akkuma argitan dabaree riisan argisiisa. Inni kunillee kunoo baay'ee wal keessa taa'amee gabaa waan ta'eef guddaadha. Mulaaleedha. Innillee baay'ee bareeda lama qaba sarviisii qaba. Inni kun ammoo guddaa wayiiti. Baay'ee guddaa kan ta'e shorbaa ramadaanaatiif illee bareeda yeroo maran argamu. Hiiqaan adda argamu hin argamu. Akkasuma ammoo tasirritti guddaa ayyooti illee nuyi fuudha jennee itti gammannu. Kunoo inni kunniin guddaadha. Argitanii keessi isaa gadi fagaata. Kalarii adda addaatiin jira akka barbaadanitti illee akkasuma dandeessanii ammaa isin jedha sarviisii qaba. Hanga ammaatti sarviisii qaba isin barsiisaa jira. Kunoo asitti illee inni kun baay'ee bareedaadha. Kan ammaayyuu bitee jira. Kalarii adii jaalatti haliimaanii kunoo hedduu bareeda sarviisii qaba. Abbaan firee sadiiti inni kunillee hedduu bareedaadha. Jabaallee homaan jedhu firee sadii sarviisii mataa ofiitiif qaba. Akkuma asitti argitan kana. Asitti ammoo abbaa afuriiti na jalaa fagaate kalarii piinkiin jira. Abbaan afurii duraa sun badee jira guddichi sunii. Isuma kanatti sabbaraa isiniin jedha yoo argame isiniif hima. Akkasuma ammoo sarviisiidhaan kalariilee adda addaa seerii jedhamu yookiin ammoo firee sadii walirratti akkuma asitti argitan kanatti jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ka waxiitii fi ka ittoo kunoo hedduu bareedaa ka tahe bifa abaabotiin kamnu bareedaa iyyuu kun anummaan oduu bitadhe. Xiqqaa fi guddaa argitanii asis salaxaa godhuu dandeettan timaatimii adda addaa waan adda addaa ittoo xixiqqoo qirxii qurxummiillee qarsi baalaallee baalan fakkaatu akkasii innillee hin jiraa isiniin jedha. Akkasuma immoo as dhufnee wantootaalee hedduu siniilee asirra jiru siniilee bunaa itti argisiisi. Siniilee bunaa kun kalariilee bareedduu isiin tun furdoo hunda caalaa jechuudha. Jajjabaa anis jaaladha. Tunniinis bitamtee jirti bitee jiraanuyyuu tanniin hunda isiituyyuu hedduu bareeda. Itti aansuun meeshaalee sinii aansee makarajii aananii yookiin shaayii aananii akkasuma shorbaa isaanii shorbaa ramadaanaa yeroo hedduu meeshaan kunniin dhufaa darbaa deema. Kunoo asitti illee akkasuma isaanii shorbaa isaanii isaa waliin baay'ee bareeda biffee keessa kaa'achuuf illee burcuqqoolee adda addaa feermuuziilee meeshaan asirra jirtan kun ammaaf ni jira garuu boodaaf dhabamuu mala. Kunoo asitti illee albee fannoo namootiin hanga ammaa na gaafattan malee namni bitatee hin jiru. Kunoo meeshaa hedduu qabdi argitanii kazooru jechuudha. Kunoo kanneen warri sheefii taatan kottaa jajadha. Akkasuma saaniilee zirgiilee adda addaa kan maan hin jirre hin jiru. Kunoo nin jira isinin mul'isa ishee kunoo waaw. Waan addaa burcuqqoolee kana gaafatamaa ture jechuudha duraanii fuudhuun barbaadu harkaa koo baay'ee abbatti hin qaban ishee kana mana garuu tiyya gurra qabdee jijjiiramtee gurra malee dhufte kenneettoo juusii waan adda addaa akkasuma immoo warroonni isaanii feermuuzii barbaadanii fi isaaniilee giloobaadii barbaadan kun asirratti argachuu dandeettanii diizaayinii barbaadanii fi kalara barbaadan filattanii hedoo jechuu hin dagatinaa. Wow. Shinaka. Huh?
Isiniif himnaa dhiifama hojiitti jira. Sirri dargeeraa hojiirra jiru. Kolcha nu hambisaa jirra. Hambifneerra garuu arganne. Hin argattan. Hin jiran argattan. Akkuma asitti argitan kana meeshaan hundi isaatu ni jira jechuudha. Giloobaadii baay'ee bareedaa ta'ee fi isa jechuu kalarii haarayaan dhufee isa diimaa sanii diimaa barruu nun achitti xiqqoo isinii mul'ata. Makarajiin isin dho'isuu danda'a. Akkasuma immoo tuyyuu kaartoonii keessatti argitan kunniin hundi isaa permuuziilee adda addaa jookii makarajii diizaayinii adda addaatiin jira. Asitti kaameraalee yoo isin baafatee istoofiillee waan hedduudha jechuudha. Akkuma asitti argitan callaaxaalee kamaashinaa kaabunaa kattuutti istoofii abbaa tokkoo jira kan abbaa lamaallee jookiin ammoo tuyyuu jookii kana namni jaalattan kunooti burcuqqoo kubbaayyaa maayikaa jahaa fi jookii tokko innis jira isiniin jedhaa kuno. Asitti dalagaa yookiin ammoo maashina shunkurtii harkaatiin kuno hin jira. Makarajii kana hanga ammaa warri hin argin makarajii kana akkana ilaaltan barbaada. Makarajiin kun diizaayinii kana shaayiif hedduu bareedaadha. Isa oriijinaala yoo bitattani kunis hedduu bareeda. Akkas jennaan kun bareeda jechuun biyyaa miti. Bakka Swedish. Akkuma asitti argitan kana meeshaaleen kun babbareedaa kanneentu jira. Namooti meeshaa gaafattanii meeshaa barbaadan jechuudha. Qarshii beekuu qabdan maaliif isiniin jennaan gatii meeqa hin himtu jettanii yoo namni himamu meeshaan kan kee widdiidha jettanii kwaalitii yookiin qulqullinni isaa yookiin olaantummaan meeshaa bareedinaa alaa galu qarshiin isaa akka waddadu yookiin dabalu asitti akka naa hubattan barbaada. Meeshaalee kanneen nama itti amanee fi akkasuma mootuyyuu namoota jechuudha. Sharafni biyyaatii fi sharafa biyyaa alaa fakkeenyaaf jookiin kun 6,000 yoo isiniin amanuu dandeettanii 8,000 jira. Akkasuma immoo ka sukkaaraa meeshaan hiqaa sukkaaraa qimamii adda addaa gatiin isaa meeshaan babbareedaa widdiidha. Subscribe like share